Waamichi araaraa murna bilisiginnaa dhugaatti ABO waliin mari'atee nagaa fiduuf osoo hin taane akkuma yeroo darbee waraanicha diiguuf karoora baafateedha. Nagaa isin gaafachuu hin dagannee dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo arraata biyyoolessa Oromiyaarraa sababni gabrummaa jaarraa tokkoo fi walakkaa jala jiru kun garboonfattoota fedhee baatee taa'ee osoo hin taane qabsoo isaa irratti damni garaagaraa hojjetamuuni. Ilmaan Oromoo gabrummaa fudhachuu diduun akkaataa naannootti of ijaaruun lola diddaa kolonii geggeessaa turanis ta'ee erga koloneeffatamanii qabsoo bilisummaa Oromoof taasifamaa turan keessatti akeekni sabichaa galma ga'ee hawaasni Oromoo akka haara hin galfanneef shirri maqaa araaraan deemuu isa guddaadha. Oromoon loluu hin dinne falmoo hin dhaabne. Kaayyoo loluufis hin wallaallee akkasumas goota diina saba isaarraa qolatu hin dhabne. Dacheen Oromiyaa gootota sabaaf of wareegan akkuma midhaan biqilchitu hedduu isaanii baaste. Haa ta'u malee qabsoon Oromoo bu'aa fiduu irraa yeroo ga'u maqaa araaraa shiraan qabsicha gatachiisaa fi bu'aa isaa akka isaaniif ta'utti butanii oolfachuun waanjoo gabrummaa sabicharraa akka hin buune taasisu. Qophii addaa keenyaarraa keessatti dhimma araararra deebiin qabannee kan dhufneef sababa qabna. Qophii keenya duraatiin seenaa qabsoo Oromoo keessatti miidhaa maqaa araara sobaan gootota ajjeefaman jechoota qondaaltota bilisiginnaa yaada jaalmarroon gannummaa yookaan barcuma siyaasaa kadhuunfaa ofii teeffachuuf jecha shira adda addaa dalaguu osoo hin taane bu'aa uummata Oromoo yoo dursine rakkoon kun halkan tokkotti furmaata arga. Bara 2018 kennaan kaasnee araarri bilisiginnaan qaama sadaffaa malee taasisuu barbaadu empaayirettii keessatti nagaa akka hin finne akeekuun deemsa piipiin qabatee deemaa jiru saaxillee turre. Egaan waamichi araaraa bilisiginnaan taasiseef ABO shanee yeroo ta'u Oromiyaa keessatti qaama shanee jedhu bilisiginnaa yoo beeke malee ABO'n hin beeku. Kanaaf deebii kennuun osoo hin waamamin awwaachuu ta'a. Oromiyaa keessatti nagaan ni barbaachisaa kan jedhu fudhachuun akka qaama waldhibdee bilisiginnaa waliin qabutti rakkoon kun furamuun isas ni ilaallataan dhaabichi deebii adeemsaa furmaata laate. Murni hanna siyaasaa hojjechuun aangootti dhufee bilisiginnaan akka waan qaama nagaa barbaaduu of fakkeessuun ABO ammoo goolessaa yookiin qaama nagaa hin barbaanne gochuun dubbii waamicha nagaa waggootan shanan kana hoogganni dhaaba ABO dubbachaa turan aaraa gochuun dhiyeessee uummata burjaajessuuf yaalii taasisaa jira. Araaraaf waamicha gochuutti ABO kan dursee hin jiru. Garuu waamichi dhaabichi godhu kan qaamni sadaffaan keessatti argamu bilisiginnaa biratti fudhatama hin qabu. Murni gabaa sirriitti siyaasa daldalachuuf aamilee hin qabne da'oo barbaadee akka fedhetti kallattii isaaf ta'u irratti hojjechuu barbaadu akka waan abbaa nagaa ta'etti dubbii gurraandhala 17 bara 2023 dubbataniin hawaasaa fi jaarmiyaalee garaagaraa of deeggarsiisuun dhiibbaa gochuuf sochiitti jiru. Dhugaan jirtu garuu mareen caasaan bilisiginnaa godinaa fi aanaalee irraa uummata waliin dhimma araaraa irratti taasifame milkii dhabuun hawaasni qaamni sadaffaan ABO'n gaafatee akka guutamuuf kallattiin isin qabattan furmaata hin qabu jechuun harkatti kuffisaa jira. Murni faashistii PP jalqaba baatii gurraandhalaa dhimma amantii Ortodoksiin ajandaa uume boodarra sun laaffannaan dhimma araaraa kaasuunii fi maqaa godinaa akkasumas aanota haaraa hundeessuun xiyyeeffannoo namootaa jijjiiruu barbaadu maqaa araaraan shira dabalataa hojjechaa jira. Jalqabuma maqaa araaraa osoo caffee irratti hin fidin akka maree TPLF waliin eegalaniin gaaffileen hawaasaa fi hayyoota Oromoo irraa itti jabaannaan maqaa abbootii gadaa fi haadholii siinqee jedhuun namoota TV itti baasanii kottaa galaa jechuun qoosaa turan. Gochi kun maallaqa abbootii gadaa fi haadholii siinqee sanaaf baasanii ofiis ittiin nyaachuu irraa hin darbine. Ulee kee tooftaa ittiin waraana bilisummaa Oromoo ittiin diiguu fi hawaasa biratti jibbisiisu jedhu baafatanii kan hojjetan ergamtoonni TPLF duraanii arras tooftaa baratamaa qabatanii as ba'uun waraana bilisummaa Oromoo fakkeessanii mooraa leenjii isaaniitti leenjii kennuufiin bosonatti fidanii harka kennatee fi waamicha taasifameef fudhachuun gale jedhanii ololuuf hojii eegalanii jiru. Hojii isaanii kanaaf ammoo ilmaan Oromoo maqaa deeggartootaa fi qeerroo waraana bilisummaa Oromooti jedhuun aanaalee irraa qaban mooraa leenjii sanqallee bulbulaa fi xoolleetti kennaafii jiru. Mooraa kana keessatti leenjii siyaasaa fi waraanaa erga kennaniifiin booda waraabbii geggeessuun baay'ina woboo waamicha godhameef fudhatee gale jechuun lakkoofsa ol kaasanii kan himatan yoo ta'u namoota tokko tokko ammoo miidiyaatti baasanii dubbachiisu. Ani hooggan akkasiitii
amma loliin hin barbaachisu, biyya keenya misoomsinaa, diina keenya lollaa tokkummaa hin qabnuu fi kanneen kana fakkaatan ololchiisuun dhugaa qabsoo bilisummaa Oromoo haguuguuf mannaagu. Murni nagaa fiduurraa lafa jalaa akkaataa isaaf ta'utti gariin akka isaan deeggaraniif bilbilaan akeekkachiisaa, gariin ibsa baasisuun barcuma siyaasaaf qofa namoota impaayatti manneen amantii osoo hin hafin harka keessa galfatee hojjeta. Waamicha araaraa kan sadarkaa naannootti Oromiyaan waamte kan murni bilisiginnaa ibsa bal'aa ittiin laanne waajjirri waliigala waldaa Makkaana Yesus Itoophiyaa waamicha araaraa kanaaf deeggarsa ibsite. Murna aangoo irra jiru mootummaa keenya yeroo ittiin jedhan waraana bilisummaa Oromoo ammoo hidhattoota Oromiyaa keessa socho'an jechuun maqaa oboo jedhu lagachuun barreessan. Araarri impaayiritii keessatti aabaa oboo fi murna bilisiginnaa gidduutti ni geggeeffama jedhamee namoota hedduun abdatamus sodaan namoota baay'ee bilisiginnaan shira isaa dhiisee nagaan barcuma mariirraa ni ta'a kan jedhu ture. Akkuma namoonni yaaddaan araara namni eegu dhiisanii torban tokko gidduutti oboo waamicha fudhatanii galan jechuun dargaggoota qe'ee isaaniitii humnaan maqaa siyaasaan qabanii fi maallaqaan goomsanii mooraa waraanaa Xoollee kan godina Jimmaa keessatti argamutti leenjisaa turan TV OBN'tti agarsiisaa turan. Diraamaan bilisiginnaa kun erga maqaa araaraa bara kana kaasanii kan jalqabaati. Fuuldura kana baatii bitootessaa irraa eegaluun namoota mooraa leenjii isaaniitti barnoota kennaafii turan maqaa obootiin galchu. Akkasumas kanneen maqaa waraana bilisummaa Oromoon bosona Oromiyaa keessaa nama saaman kan murni bilisiginnaa shiraaf ijaaree ergee dirqama isaanii xumursiisuun bifa waamichaan ofitti deebisa. Murni bilisiginnaa araara qaamni sadaffaan gidduutti argamu hin barbaadu. Qaamni sadaffaan yookaan mariisisaan dhiibbaa gochuu waan danda'uuf kallattii bilisiginnaan barbaadurraa hin deemuufi. Kana malees dhimma Oromoo ajandaa addunyaa gochuu hin barbaadu. Jiddu seentummaan bifa murtee waloo wal dhabdee keessatti kennamu kan bakka bu'u yoo ta'u, kan namni alaa adeemsa sana to'atu yookaan dhugumatti bu'aa argamsiisuu irratti hojjechuun rakkoon jiru furmaata argatu taasisu ta'us bilisiginnaan isa kana ni baqata. Araara qaama sadaffaan alaa impaayiritii keessatti maqaa ABO'n geggeeffame kan Eertiraa Asmaraatti akka Abbabee Garasuu fi Haayiluu Gonfaa Itoophiyaatti deebisuutti fakkeessanii yaalanii fi boodarra goyoomsaan geggeessanirraa Oromoon miidhaa malee bu'aa hin arganne. Wal'aaluu ajjeechaa hidhaa fi gidiraa malee dhugaa haqaa fi bu'aa qabsoo isaa hin arganne. Gama koree teeknikaan dubbiin Jawaar Mahaammad Amboo irratti dubbatee tokkoyyuu osoo galman geenye waraanni bilisummaa Oromoo mooraa galfaman summii nyaachuun miidhaman achii ba'anis hidhaa fi gargaarsa dhabanii daandii gubbaatti kufan. Baati tarreessite waraanni kun mooratti galee dhaama yoo jette wajji dhaamna dheenee mooraa sana. Kanneen biroon ammoo adamfamanii ajjeefaman. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo maqaa araaraan galan keessaa jaaldiin araas poolisoota murna bilisiginnaan ajjeefame. Arras mataan nafxanyootaa koloneel Abiyyi Ahimad Abuune Saawuros yeroo nutti jigdanii hin fudhannu jedhan waaqni ammoo isin harkaa fudhataa aangoof hojjettu jechuun afaan mi'eeffatee akka mana waaqaa keessaa yookaan ergamaa waaqaa gochuun waaqayyo immoo ni fudhataa jechuun amantoota akka fedhetti naannessu arras siyaasa Oromoo karaa barbaadetti deemsisuun bu'aa aangoo isaaf oolfachuu barbaada. Afrikaa keessatti tooftaalee ittiin rakkoo furan jechuun giddu seentummaa fi mootummaa rakkoo sanaaf sababatee kallattii adda addaan dhiibbaa irraan ga'uun hojjetamaa ture. Haala kanaanis kallattiin lama ni jira. Onnachiistuu dirqisiisaa hin taane nan coercive incentive strategy fi kallattii dirqisiisoo coercive incentive strategy jechuudha. Onnachiistonni dirqisiisoo hin taane kan mootummoonnii fi dhaabbileen biraa gargaarsa mootummaa aangoo irra jiruuf taasisuun karaa nagaan rakkoo furee balbala dimokiraasii babal'isuudhaaf hojjetudha. Kan Afrikaa keessatti biyyoonni guddatan gochaa jiru. Ameerikaan aangawoota Afrikaa seeraan aangoo gadhiisaniif maallaqa miliyoonatan qopheessuun jajjabeessaa turtus arras rakkoon sun hin dhaabbanne. Onnachiistonni dirqisiisoon kan rakkoon biyyattii keessaa jabaachuun dhiibbaan dippiloomaasii tarsimoo gartokkoon dirqisiisuu waa'ee amala mootummichaa irratti yaaddoo ibsuu qoqqobbii fi giddu seentummaa waraanaa ilaallata. Egaan murni bilisiginnaa dheebuu aangoo isaa hin baane gargaarsa xixiqqaa biyyoota dhiyaarraa argatuun goyoomsaa siyaasaa hojjetee aangoo irra bubbuluu barbaada malee kallattiin nagaa waaraa fi furmaata barbaachisu kaa'uu irratti hojjechaa hin jiru. Qabsoon Oromoo ammoo impaayiritii keessatti hundee bilisiginnaa raasee dhiibbaa dippiloomaasii irraan geessisuun addunyaan dhiibbaa cimaa sirnicha irraan geessistuu barbaada malee ganda keessatti maqaa abbootii gadaa, abbootii amantii fi qaamolee bu'aa battalaan ijaaramaniin furmaataa hin argatu. Shirri qabsoo bilisummaa Oromoo xaxuuf maqaa obootuu galaa jira. Waamicha fudhatee fi oboo fakkeessanii qaamota bilisiginnaan ijaareen raawwachaa jiru. Jaarmiyaa sabaaf morma kennaa jiru oboo bakka hin bu'u.
yeroo bilisiginnaan ABO bakka qaamni sadaffaan jirutti araaraaf afeeruu ulfina uummata Oromoo fi fedhii nagaaf qabuuf jedhee taa'ee ni mari'ata. Kan kanarraa hafee ololli bilisiginnaan geggeessaa jiruu fi geggeessuuf tolfatee harkaa qabu jaarmiyaa keenya kan bakka hin buune ta'uu uummanni Oromoo hubatee diddaa isaatti jabaachuu qaba. Qaama jabaatee dirqiin fudhatu qawwee kee jabeessii woboo kee cimfadhu caasaa bilisiginnaa diigii bulchiinsa kee ijaarrachuutu fala. Gaaffiin Oromoo impaayera keessatti deebii hin argatu. Impaayera keessaa ba'uuf akka cuucii seera uumamaa bultii 21 teenyee eeggannaa osoo hin taane hidhaa isaanii kaanee falmachuun ofirraa kunnee keessaa baana. Sanaaf ammoo hidhannee falmachuutu furmaata. Oromiyaan biyya. Araarri shiraa nagaa hin fidu. ABO'nis hin fudhatu. Maqaa abbootii gadaa fi qaamolee ijaaramaniin araarri deemuu waggootan 5 kana keessatti marsaa lammaffaa godaannisa seenaa uumuuf deemaa waan jiruuf taatonni yookaan hirmaattonni akeeka diigumsaa kanaa irraa dhaabbadhaa jechuun dhaamsa kiyyaa xumura. Egaan dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya kabajamoo qophii addaa mata duree waamichi araaraa murna bilisiginnaa dhugaatti ABO waliin mari'atee nagaa fiduuf osoo hin taane akkuma yeroo darbee waraanicha diiguuf karoora baafateedha jedhu ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin qopheessee kan isiniif dhiyeessee ani Daandii Elemooti. Hanga xumura qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif guddoo galatoomaa. Oraa bulaa deebanaa bitootessa bara 2023 injifannoon uummata Oromoof.